ilmaan Oromoo jara jirtu bakki jiraatanis ni jaa aramoo waan bareedatu qabadhee isin dhufee dura innis maal yoo jettan ilkaan yeroo tokko nu jalaa gurraacha'ee yoo jedhee isa ittiin addeessinee aanan fakkeeffannu tokkoon qabadhee isin dhufee jira. Nafaana turaa waan kana ni argitan jedheen yaada. Innis maayinni kasala biyya keenyaa ni beektan jedheen abdadha. Kasalli kuni kan biyya kanaati akkatti qophaa'ee jira. Isaa abbaa tokko keessaa fudhanna. Kunoo abbaan isaa kana fakkaata. Akkam goonaa isaa kana finnee furshaa ilkaan irra gannu. Bishaan hin jiisnee akkatti tuttuqnee bifa isaa akkasitti baasnee achi booda furshaa kana fuunee ilkaan irra ganna. Ilkaan keenya addeessee aanan nuuf fakkeessaa yeroo gabaabaa keessatti. Nuuf addaataa itti fayyadamaa laalaa isiniin jedha. Galatooma yuutuubii koo sabiskiraayib naaf godhuun na jajjabeessa.